Ikatule wumnyada nafatna gorudide ukarte wayandu yanora bejoftina tarudide ya fayada bejede kayrota barbada figa umangarreje dur amara nugabrom seyna tigre nugabrom seyna arrantana eenyutu sigabrom saada jira sirni Ethiopia sun eenyu harka jira arrantana caali sarmuda sirni Ethiopia kan kale macha turre arrantana eenyu harka jira gafi dan mena demis لا فدو يبسنا يبسو ديتي غافي انا دي بستو lakin sibibsa كان اركجرو امباير اثيوبيا مو ور وفا دربا امه اورومو مليون جاتا مكان سالبسا ايسا من سارت سيغلا كان يونا يبسيته يسا ارا المان اورومو تعالي في قوي مانتين جافيني والجلا دي بسو سنتاني جافي يا دكي تموري كل قولي تي دبت نموت دبريك نادي مالنا نمني اسكي سيرو هدو دبريك جا fayate di alamatin gawsu du badre fada wa oromo datu oromo je sajira oromo bi dajira khanin je khana kli go di alamatin du badda jere khenya sirna yenna yoro du jolete je qabsa ni mantara khune sirna lula jirra sirna san khanar ka qabu arrantana gare murminun tanus gare wolingre tanus gare oromo datu ka qaba sirni Ethiopia khan amari tulfate suni arrantana oromo dam bulajira oromo datu demani jira ufarra qabnu suwan brat wolingalluni suwan brat garu sirnuma Ethiopia khana amadi jarsanu oromon qeyron cabsiteti arrantana gare wolingallen taw malchisa qabatte isi demu dan jechu arrantana oromon enyu matti amare mannamo sirna amarati mannamo tigreede mannamo sirna tigreti mannamo ar oromo woliman anaka yawti oromo datu oromo mi dujira wala jebnus oromo datu oromo ajjesa jira wonin juuf Ethiopia harka qabo rantana nama dalan oromo da nama oromo da ifbehu nama sen rakkinni ar gare motummati fi wobo iddujiru rakko I think it more looks like power struggle between the Oromos. Power struggle. Garin opidioda ango tana barbadi gatti sum barbadu gafi o elef gafate debisu hindan de Somali gafin o elef gafatu Oromon bilisan demokrate ifin ifbulche qabeni firate abbata wuda gafat akkatan amma biye khayse jiru garu ifin bulchu full democracy suni practice ta anjir malif wal samu ajira akol rango qabadi wal midu ajira akol qabadi qabdu wal midu ajira sirni khu yobade jarri ma angor ju khum badu daf de maichu wonni sa wali galte orke iko khayse yurtu male ani waye oromo da natti fakkatu wonni motum mallen oromo bi da yurtu wonni jar khu le murma da jiru gafi o ele gafate motum man demsun desu o ele fis gafin gafate gafi o pidon demsun ndenj silan an o elefte ikor raga busetin gafi tarka o pidon demsun dendesutti raga buse akademisen goda yo khaslani motum mate silani pipite wa gafi haftun sa demsetin jara khanaus la gafi ork khanafi oromo bidaju rantana yes amara biti tigreda miti والمينوس كبير والميراجر أورمو المان أورمو علاماته والميراجر مان قالت رومي يروك تمرت أنا ما دق كلام صدومي جاو جنجرتا صدومي سديت تمرت فلتيجا نما قافرد يا باي الله سوم بربان بيتا نمني كنا يروح تكتوك كاتاني مير تاسو من ديكوسي وان ما تاعترو أني Oromoni akkaataan nuti Oromoo kana itti ilaallu fakkaataa sabni keenya itti beeknu xiqqoo hubannoo nuuf jedhee yaada maaliifi miidhama saba keenyaatiif akkaataan nu saba keenya itti ilaalaa jiru xiqqoo baay'ee nu jalaa fadhiifamaan namallee qeequun barbaadu nama Oromoo ta'e Oromoo qeequun hin barbaadu sooshaal miidiyaa kanarratti jechuun manatti waliin mannaa manatti waan jiru walitti mannaa caffeenis dhiifama naa godhi xiqqoo waan
akkaataan nuti Oromoo kanatti ilaalaa jiru si qofaa miti hunda keenya bira rakkoodha. Kanaaf Oromoon yoomiyyuu kan inni gara bilisummaa dhufaa jiru keessattuu bara kana dhugaa jiru sitti himuudhaaf abbaan barbaade yaadu abbaan barbaade jiraatu hubachuu qabdu kana jaalannis jibbinis nyaachuu qabna keessa gadi buufachuu qabna jechuudha. Daqiiqaa gabaabaa naa kennanii baay'ee silaa waan gabaabdu kaasuu barbaadee ture kan nuti ittiin akka Oromootti Oromummaa keenya mataa ol qabannee yoo jiraate keessattuu bara ijoolleen keenya bosona galanii amma biyyee nyaatanii akka Oromoon sammuu isaa ol qabatu kan godhaa jiran bara kana. Kanaaf amma Oromoo walajjeessaa jira wal miidhaa jira haadha komaaf hin ta'in qabsoo keessatti. Ana yoo ta'e yoo maal na galche qabsoo keessa jirraa bara. Qabsoo keessa abbaan ajaa dhaabate eenyuu dhiisuu hin danda'an. Tolaanii miti kan nuuf kennaa jira. Tolaanii miti kaleessa illee kan itti kennine adallee tolaanii miti kaleessa tolaan lubbuu itti kennine adda kilaashiin dhufaa jirra jechuudha. Kana beekuu qabnaa jechuudha. Kanaaf qaamonni gara lamaaf waan tokko yeroo dubbannu akkaataa Oromoon wal miidhaa jira Oromoon akkas ta'aa jira qaama biraatiin jabarsitee hin dubbatinaa. Akkanuma jechuu barbaada faadhaa fayyaa ta'a. Galatoon. Addunyaa deeqalla aga 40. Thank you galatoon yeroo gadi fayyadamte. Tifuuf addunyaa sagaleen kenna ga'a. Okay. Sagalee addunyaa dhagaartu. Okay, sagalee addunyaa dhaga'amaa jiru. Bari itti fufi daqiiqaa lamatti fayyadame. Bari itti fufi. Hayyee akkam jirtan nagaa keessanii jechaadhuma immoo yaada bareedarraa haasa'uu jirtanii. Namni tokkicha tuqaa godhate madaan gara lama waan ta'eef waan baay'ee buruftee haasa'uun itti ulfaata. Haga hidaan namarra jirtutti ni rakkata namni. Hidaa gaafa jennu namarraa nyaatee kuufee namarraa maal ta'ee akka sanaa miti. Guyyuma tokko gaallee naa ta'e jedhee bira dhaabbate taanaan hidaan irra jira nama. Nama hidaatu rakkise bara kana. Kan dubbachuu dadhabees hidaa ofirra guuteeti dubbachuu ofirraa dadhabe. Mee dhaloota hidaa otoo ta'uu baanne gaarii. Bakkuma fedhettu qabsoo Oromoo keessatti hidaan baay'ee sakaaltuudha madaa mogoleeti. Qabsoo keessatti hidaa baatanii qabsoo geggeessuun baay'ee ulfaatti. Saniifuu yoodhuma dubbii Oromoo kana micireessanii dhugaa Oromoon dhabde san dubbatan gaariidha. Itti kabeebsaa itti fakkeessaa sana osoo hin ta'in itti fakkeessaaf kabeebsaa sana osoo hin ta'in tokkoof tokko dhugaa Oromoon dhabdee fi waan Oromoon rakkatte yoo irraa dubbatan bareeda. Namni immoo hidaa qabu egaa nama caammaan qabee fi namni hidaa qabu namni dubartiin qabee yaa'ii keessa taa'uun ni ulfaattii jedhani warri keenya. Fayyaa ta'a. Galatoomi yaada gabaabaan ibsatte. Ibsa addunyaa jira sagaleen kee? Amma sagaleen koo jira sanii? Hin jira daqiiqaa lama fayyadame 42 wajjin. Ayyee rakkoon hin jiru nan fayyadama. Ani gaaffii ani qabu caffeerraayyuu kaleessa gaafa qabsaa'aa turtanii Oromoon maal dhabee har'a immoo Oromoon maal argate? Oromoon kaleessa moo har'a irra salphate? Akka Oromootti kan nuti itti salphanne, kan nuti itti duune, kan nuti itti miidhamne kaleessa moo har'a? Kaleessa gaafa isin Oromoof qabsooftanii Oromoon akka ammaa kana salphatee addababa irratti bahee ajjeefameera. Mana hidhaa bahee rashanameera. Awwaalchi Oromoo qofforamee akka kanatti badeera. Ati qabsaa waan turteef haati kee fi abbaan kee hidhamaniiru, rashanamaniiru. Kaleessa maal dhabe? Har'a immoo maal argate? Gaafa kana laallu immoo sirnuma wayyaanee sana wayyuure. Maqaa Oromoodhaan maqaa namichaa Oromoo yoo ta'e iyyuu sirnichi immoo sirna nafxanyaati. Oromoo biyya bulchaa jiraan jedhin. Oromoo akkanatti garaatti jabaatu hin arginu. Tasallee Oromoo doon taane nafxanyaa sirna nafxanyaatu biyya kana bulchaa jira. Sanii fi akka kootti kaleessa gaafa isin qabsooftan Oromoon maal dhabe? Har'a immoo maal argate? Garaagarummaan Oromoo kaleessa salphinni kaleessa moo har'a irra caale? Yaa gaaffii gabaabaan qaba kanuma yaadi kee. Galatoomii ulfaadhu. Ibsaatti fufi qabadhu gaaffii amma caffee sirriitti. Ibsaatti fufi. Ibsa. Okay. Ibsaan bira waan jiru natti fakkaatu Oromiyaatti fufi. Ibsaa miitiirra jirta. Hoo jiraatte kaafadhu itti fufi. Nan deebi'aa nama biraa kennama.
Aye, wada tufi. Miti rakati dakika lama kabda. Tamam furta. Galatoomii sanyii guyyaa. Nagaa wante? Yaa'u neetworkii biyya keessaatii na danda'a akka ta'etti. Itti fufi. Amma anillee gaaffii oolaa jedhamu. Oromoon hundi biyya bulchaa jiraachuusaa hanga maaliin mirkaneeffattani? Silaa impaayerri kun gochootuma baroota dheeraatiif raawwatamaa ture sanii daran irra jabeessee uummata Oromoo haadholii Oromoo ajjeesaa jira. Hangam Oromoodha namni kun. Namni nuti impaayera kana bulchaa jiru Oromoo ta'uusaa hangamiin mirkaneeffattan. Kanaaf kanallee deebisee akka naalaattan tariyanii wallaalummaa wayii keessa jira waan ta'eef jechuudha. Lammaffaa immoo jechuudha. Jechuun Oromoo ajjeeseera. Daayisporoonni kana daayisporootuma gananii galanii hammarra impaayera kana faana dhaabbachaa jiran walirratti faarsaadhuma jirran mallee jechuudha. Maqaa namoota dhuunfaallee kaastaniittu anillee kaasuusaallee hin fedhu. Miidiyaa dhuunfaa banachuu waa guddaadha. Miidiyaa Oromoo salphisu banachuu fi miidiyaa Oromoo kabachiisu banachuu walii gargari. Oromoo ta'ee waa Oromoo hin haasa'u taanaan miidiyaa banachuun samaa inni faayidaansa hamma kana nama takka ol kaasanii kabaja kennanii fi dubbachuun hanga kanaanaaf barbaachisaadha jedhee hin yaadu. Miidiyaan sagalee uummataa. Osoo Oromoo bulcha ta'ee gaaffiin keessatti waboon waan tokko keessatti. Okay, gaaffiin keessatti miidiyaan uummataaf sagalee hin taane miidiyaa sabaa akkamiin jedhamaadha miti akkasitti asirreeffamu natti fakkaatatti fufi. Miidiyaa Habtaamuu Lamuun amma fayyadamaa jiru miidiyaa sabaatidha. Akka Oromoo tokkotti miidiyaa tokko qabachuunsaa galateeffamuu qabaa waan jedhamedha. Amma yeroo haasawaa isaanii keessatti waan inni qabadhe jechuudha. Miidiyaan suni Habtaamuu Lamuun miidiyaan inni qabate akka Oromootti Oromoo maal fayyadeera? Hayyani fayyada yoo ta'e rakkina amma Oromoo keessatti fi Oromiyaa keessatti uumamaa jiru kan maaf gadi ba'ee hin haasawin waan galateeffamuuf akka addaatti maalidha? Banachuusaa qofa eenyumti keenya banachuu ni dandeenya namni kaapitaala qarshii of harkaa qabu jechuudha. Kamtuu banatee taa'uu ni danda'a waan ta'eef jechuudha. Galatoomi waada. Kanaaf kan sakkallee akka jajiinsaatti kaasuu hin qabu. Ibsaatti fufi. Xumurtatti itti fufi ibsa. Maalinni mata duree dubbii kanaa naan galle? Yoo siin galle dhaggeeffadhu mormiirra jirra waan ta'eef. Maali namni irra naa ba'uu danda'u hin jiru maal jechuudha kun? Dubbachaa turre bareega duratti eessa turte? Namni ajandaa dhiyeessee ajandaa gaggeessaa jiru gidduutti mata dureen keenya dhimma akkasii irratti dubbataa jirra jedhee mata duree namaa ibsaa. Ayyee siifan ibsa duraan dubbataa turre ibsa asirratti dubbataa turre caali irra beekne. Ila nama caffeetu waan qoosaa wantoota garaagaraa kaasaa turre falmii gurguddaatu gaggeeffame as keessatti. Maal nuun jedhee amma Oromootu wal lolaa jira malee sirni kun kan Oromoodha. Kana akkamitti wal jala dhaabbattudha. Gabaabumatti kanatu irriteetii nu godhee akkatti dubbanni waliisaa wallaallee. So Oromoodha yoo ta'e akkamitti kiliirii nu godhii manatu gaafachaa jira. Isa kanadha gabaabumatti. Gabaabaadha kun akkas jechuu kootii galatoomii. Caali caffee na dhagaa jirta? Si dhagaa jira miitira godhatee irratti mufate. Dhagaa jiraachuusaa beekuun qaba konfirmi naaf haa godhu. Na dhagaa jirta caffee? Ibsa si jechaadha dhagaa jiraatti mufi. Caffee galatoomi bakka otoo jiraattee illee qaamaanuu fi agarree sirriitti walitti himna ture fagoo waan jirtuuf dhaggeeffadhu sitti dhama. Ati ministeeras miti eenyus miti aangoo anti qabdus hin jiru garuu immoo wanni ati Oromootu bulchaa jira maarreedha maarrajini jaankaa akkasii kana wanni ati namarratti ooftuuf sirrii miti isa kana qabadhu akka obboleessa keetiitti sitti himaani. Oromoo waan inni qabsaa jiruu fi waan Oromoon irratti wareegamee dhiiga isaa irratti dhangalaasee wareegamni qaaliin irratti kaffalamaa ture atis ala kanaa gaafa sana aktiivistii taatee wayyaanee kuffisuu irratti haga dandeessu haga humna kee Oromoodhaaf sagalee ta'aa turte sinuma warra si fakkaatu warra akka keetu qaalaatti gad darbate. Siigalee aktiivistootuma warra akka gaafa sanaatiiti fuudhee waan Oromoo sana qilee buuse. Achumaan waan Oromoon irratti qabsaa ture isumatuyyuu sila irraa dubbatte Oromoon kan barbaadu
biyya barbaada eenyummaasaa bilisummaasaa walabummaasaa barbaada walabummaan ni barbaadu wareegama qaalii ni kaffaleef sunii fi akka inni magaalaa Finfinnee irratti abbummaa gaafatu yookaan immoo akka inni magaalaa Finfinnee irratti namni biraa akka inni diriirii Oromoo wajjiniin deemu bar Oromooni bar magaalaa sababii magaalaa Finfinnee irratti Oromoon barbeektaaf maaster pilaaniin qabsoon Oromoo akkuma jirutti ta'e maaster pilaaniin Finfinnee handhuura cinii namni dheetu Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa walii dirmatee tokkummaa isaa argisiise handhuura isaa cinii namni sanarraa ilkee diinaa handhuura isaa irraa gadhiisifate achi dhufeeoo Oromoo miti inni eenyunni baaldaraasii moo maarri kan jedhu warra abbaa dhimmaa Finfinneetti nuti carraan sana hayyama sana kan kenne warri bar qawwee fudhatee miti bar kan bahee sana labsate Oromootu hayyameef ni dandeessa bayi dubbadho deeniin kun jechuun maalinni qabeenya kee irratti daboo waamuu jechuudha. Wanna ati mirgaan argatte, wanna ati qabsoodhaan argatte, wanna ati dhiiga kee irratti dhangalaasaa jirtu irratti daboo waamuu jechuudha. Meeqa gaaffii isa kaanuu siifaa hafu waa'ee qabsoo sii himuu miti yaani iddoo sana dhaqu. Gabaabaatti gaaffii Oromoon gaafachaa turee fi wareegama irratti kaffalaa ture keessaa gaaffiin Oromoo kun deebi'eeraa kanatti jettu tokko kaasime tokko. Waa'ee Oromoon biyya bulchaa jira waa'ee maarree inni akkasii kun inni akkasii namoota beektaa namoota baay'ee iddoo biraa jiraniif haasayi. Namoota as keessa gaafa namni jiru moo yookiin nama adeemsifaayee godhuuti nama laali haasayi. Ibsa respect gochaatuma. No na caala caffee respect godhan jirtu ammoo aadaa haa godhannu sirriitti walitti himu siigalee aadaa haa godhannu waa'ee caffeen lafa dhiisiiti waan barbaade yoo fudhatee I don't care sun sana miti maaterii kana godhaa jiru. Wanni irraa dubbachaa jirru Oromoo maal argate akka Oromootti waa'ee caffeen maal argachuu miti waa'ee ati amma fakkeenyaaf yeroo hunda basaastuun immoo yeroo hunda warri dheela beekta warri Oromoo ganee yeroo hunda wal encourage godha amma sababiin ati abtaamuu encourage gootuu fi the same sheet irra peejii tokkorra waan jirtaniif namoonni peejii tokkorra jiranii yeroo hedduu encourage wal godhu siigalee ani dhiifama naa godhi obboleessa keetii sillee kabaja sillee jaaladha garuu wanni ati amma irra jirtu yookaan ani PPdha gaafa haasaa tokko haasoftu ani PPdha ajandaan akka PPtti qabnu kana dhiiroo jedhiitii haasayi yookaan immoo ani Oromoo niituraal ta'een jira siyaasa kamuu keessan jiru waan Oromoo immoo kanadha jedhiitii haasayi takkatu akka Oromoo defend godhu wayii haasoftaa takkatu immoo akka mootummaa defend godhu haasoftaa takkatu immoo warra dabballee mootummaa defend godhu haasoftaa haasaan kamuu yeroo haasaamu otoo na haasaamin maaliif akka haasaamu beekna namni barra har'a gaafa abjuusaa nutti himu otoo abjuusaa nutti himin hiikoo abjuusaa itti himaa irra siigalee kanaaf yaa obboleessa kiyya gaafa dhimma Oromoo irraa dubbannu just maaliif akka haasofnu eenyu bakka buunee akka haasofnu uf ibsinee kaanee sana booda yoo haasofne rakkoon tokkollee hin jiru. Galatoomii ibsa deeggaa keetu murteerta galatoomii. Fayyaadi naannoo batagaawoo shakki barbaadne. Ayyee caffee amma siinaa daqiiqaa itti dabalatee kenna qalbeessaa miitu godhe. Ati akka wanti itti fudhatee namoonni baay'een as keessa jiran kaan isaanii kan maatiin jala wareegamee kaan atiif abbaan jala rashanamee namoota baay'ee namoota miidhama qaban as keessa jiru miira keessa galanii yoo sitti dubbatan sitti wanti hin jedhiin. Qalbeessaa miitu godhe. An Oromoo ta'ee namaan itti meemuutu godhaa guutaa. An Oromoo ta'ee namaan itti aaruun qabu namni laalaa adda addaa qaba dhugaa laalaa dubbataa. Namni maasii wal dura dammaqaa akka wal dura dammaqatti maasii wal dura waa harkaa wal caalallee qabsoota na beekaa wal caalli siyaasaa hubataa. Namni gariin miiraan dubbataa gariin ammoo tasgabbaa'ee dubbataa. Hundinuu keenyaan irra laalu ta duraati ani Abiy Ahmed miti yookaan Shimallis miti bulchiinsa Itoophiyaa keessaa hariiroo qabu dirqamallee qabu yeroo na gaafatu akka mootummaa godheen na gaafate obboleessa ibsaanii inni garuu akka bakka bu'aa OLF godheeti ana akka oppidoo godhee yaada naa dhiyeessee jara keenya ibsaa wani singaliin qabsoo Oromoodhaa ugguu dubbannu waan uummata miliyoona 60-70 haasoo jirra. Kan hubadhu waa'ee caffeetii fi waa'ee ibsaadhaa yookaan waa'ee marroodhaatii fi waa'ee Abiy osoo hin ta'in
واي قبصو رمودا هقود بن واي أمة ملينا جاتم ترباتمي أمة رمودا هقود داخنا عصجر واي قبصو رمودا هقود بنوسي قبصو مرون فان تنقدتي دبل من تلسون تين قبصو أبابو أبوتين تين إتي وريقمتي دكنا خيسا بافتي إفت أرى نهندنو أنافيسيس دميني أرموتو يبرر خنا الراحة سواجر ملي قبصو جولينا مغاري جرتو إيغلتي أمو ندميستي أمو إفبرر خاني أونني أورينو سنيمتي يجو وان كان أكغاري تدودو يوغا خانا بيتي سياسة خيستي فولدور اللي هندو قرد تخرب را جرى خينيا تندفو إنسرمون نقافت ati pipi mo mitiran darbi koi hasa korretti debi do ani ministeras bakka simbubne to nama ordinary ati pipi mo سيفين ديبس سلا سوي نمر لال أنا pipi دامتي تيتي سمبيخو أما أو اللي في لا أنا تو في اللين تاو ديبسي وبودان تري سيدروان دمكي قبساوان تري أما قرو آباو سيمتي وبود أسيمتي أنا بليس يجينا جلام باتني isamma leenco la taayuna du'a jalqabee na dura dammaqee na qabsoo sammaa dura gaggeessaa ture. So waa'ee nama dura dammaquu waa'ee dura dammaquu waa'ee booda dammaquu miti dubbiin jijjiirama finnetu nu madaala malee waa'ee dura dammaquu booda. Ibsaati Museen jira maalinnaani walli ani manni akka jeeqamu barbaadu namuu wal dhaggeeffatee akka haasa'u barbaada. Namuu akka wal namuu akka wal dhaggeeffatee haasa'u barbaada.